Ashama kabajamtoota hordoftoota diidaatiif harka makiinaa oofaa jira obboleewwan kiyyaa Finfinneedhaan dhufaa jira. Dhimma wayiiti fandeebe amman galaa karaa biyya kiyyaa jechuudha. Akkam jirtan mee nagaa jirtanii jirra galanni Waaqaa haa gayu. Har'a viidiyoo tokkoon isiniif gadhiisa jedheen nan yaada. Viidiyoon kun maallaa waa'ee akkaataa dabbasaa itti dhoofnu jechuudha. Dabbasaa quxurxurii jedhamu hin jira. Akkamitti akka maashinii tuksii keessa seentanii akkamitti akka hojjetamu. Kana jechuudha. Hiriyaan kiyya tokko maqaan isaa Airee Time Tube jedhama. Isa keessa seenuudhaan isin hunduu subscribe gochaa ta'u beekumsa adda akka argatan isin jedha obboleewwan kiyya. Ashama kabajamtoota hordoftoota Didaa Tube akkam jirtan nagaa jirtanii obboleewwan kiyya akkasumas obboleettiiwwan kiyya ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti nageenya Waaqayyoo isin bira haa ga'u jechaa ta'u an nagaa jirtanii mee jirra galanni Waaqaa ga'u anillee fayyaadhaa Waaqaaf galannaa ga'u. Egaa akkuma viidiyoo ilaalaa jirtan jechuudha akkaataa dabbasaa ittiin hojjetamu akka formii akkamitiin akka hojjetamu akka qabu obboleessi kiyya Airee Time Tube kan jedhamu jechuudha isiniif dhiyeessee jira. Maalifan isiniif dhiyeesse isinitti fakkaate obboleewwan kiyya especially warreen YouTube kee hordofan baay'inaan dubartoota waan ta'eef beekumsa guddaa ni argattan jedhee nan yaada. Isin galee beekumsa guddaa hin argattan jedhee nan yaada. Pranki qofa osoo hin ta'in qoosa adda addaa qofa osoo hin ta'in jechuudha. Wanta barumsa namaa kennu wanta isin fayyadu Dilitiin information adda addaa namoota adda addaa irraa funaana ta'u jechuudha. Funaanta ta'u isin fidee dhuftee jirte jechuudha. Kanaafuu didittiidhaaf illee subscribe godhaayi, share like naaf godhaayi akkasumas obboleessa kiyya kana jechuudha. Description isaa jalatti jechuudha. Linkii isaa isinifan teechisa seenaatii beekumsa guddaa argadha. Akkasumas subscribe godhaaf subscribe gochuun keessan tokkoffaa dabbasaa akkamitti sistemoota adda addaa tooftaa adda addaatiin isin hojjechuu danda'u tuksii bicha osoo hin ta'in jechuudha. Akkamitti akka hojjetu isin hunduu mana keessanitti teessanii too jechuudha hojjechuu dandeessan. Beekumsi inni natti meechuu beekumsa baay'ee qaba waan ta'eef YouTube isaa keessa seenaatii subscribe gochaa too obboleessa kiyya kanaaf hordofaadha isinin jedha Airee Time Tube jedha. Akkasumas didittiidhaaf illee subscribe share like godhaayi. Ani dabbasaa kana qabaadhe mana kiyyattan hojjedhee too akkaataa bareedina dabbasaa kiyya isinittan hima jedhee isinittan agarsiisee nan yaada ture garuu dabbasaan qabu kaa didittiin dabbasaa xiqqoon qaba waan ta'eef kanaafuu baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa dhugaa jaalala kiyya ammana jedhee isinittin immoo kanaafuu haga dhumaatti viidiyoo kana hordofaa isin jedha nagaan naa jedha obboleewwan kiyya horaa bulaa halkan gaarii isiniif haa ta'u torban gaarii isiniif haa ta'u ciao. ጀምሯል መግለጽ ነው አንቺ ቀስ ብትጀምሪ ችግር የለም ቆርጣለሁ እሺ ችግር የለም እሺ አከም ጅርተን ጀራ ቻይና Airee ከም ጅርቱ ፈያ ከሰኒ አራሞ ከና ኦሮሚፋኒ ሲኒፋሶፍና akkanatti wanne warra Oromifaan haasofna yeroo ndagaru Amaarifaanii arraammoo warri Amaarifaan dandeenye warri Oromifaan isinii wanno jechaa jirra. Eshi akkanatti mataa kana hojjechuudhaaf wiigii dura ala sallachuu qabna wiigii dammoo maxarachuu qabna wiigiin inni hojjetamuu danda'u laalachuu qabna nutu laalachuu qabna jechuu qabna. Kanaafuu isa wiigii dura hojjechuun dura wanno jechuu qabna pestiraadhaan filuu qabna dura ala sallasuu qabna wiigii hunda kazan wiigii hunda ala sallasnee gafineen booda kaawyaa wanno bidda osootiin baay'isin xaqallaluudhaan wanno jechuu jenna
kazaan akkasitti taqallalee kazaan wiigii kana senteetikii wanna ta'ee fuula ibiddatti baay'achuun qabu yaa inni wiigiin kun humaanis miti oriijinaalii miti faachirratti fakkiirratti garuu wiigiin hojjetamuu danda'u qaba wiigii fila dura kana hojjechuun dura wiigii filachuu qabdu wiigii isaa akkanatti hojjetamuu danda'uuna akkanatti hojjechuuf xiqqoo ispiree ni barbaachisa ispiree baay'ee sosootti godhin xiqqootti godhuu qabna ispireen baay'ootti godhame dirriqqeedhee waan wayii goggogsuu wanna qabuufu isa kanaan akkanatti wanna godhuu qabna ispireetti goone kazaan akkanatti Oromiffaan irra warri Amaariffaa duraan Oromiffaan jechaan jirru warri Amaariffaan dhageenyammoo Oromiffaan irratti taa'annu jechaa jirra kanaafuu wiigii kana akkanatti nu hojjechaa jirra እና xiqqoomo ከረሪ ምናምን ያትመሁ ያው ዊጊን ኩን ቀለሚ ምናምን እንዲባም ጋሩሙ ዊጊ ቀለሚ ቀቡ ይትመክነ ሲፌት ይጅን ሰፋና ዊጊን ኩን ቀለሚን ቀቡ ቀለሚ እንዲባሙ ዊጊን ኩን ሴንቴቲክ ወና ተይፉ ላስክቲ ዳ ዊጊ ከናፉ ዊጊ ቀለሚ ቀቡ ጢቆቲ ማግኔት ሲፌት ሰፋና ከዛ እኒ ወና ቀለሚ ዲባም ይፈካታ ከናፉ አካስቲ ዊጊ ቸጉራቻ ከናው ጅን ተቀለላ akka wiigi qalamii qabu fakkaata kazaan akkasitti taqallalama wiigi qalamii qabu kana wiigi gurraacha kana wajjin makamee yoo hodhame akkasitti wannoo jedha inna baay'ee bareeda ispiree maaragiidhaan xiqqoo baay'ee osootiin baay'isin xiqqootti goggoodhuudhaan isa ila kana irraa Oromiffaan isinii ibsuu barbaanna nu garuu gizee hunda Oromiffaan miti inni garuu yaa Amaariffaan haasa'a yaa warri Amaariffaan dhageenye warri Oromoo ijoolleen Oromoo akkanatti Oromiffa kana dhaggeeffachuu qabdu isiniin jedha mee hojjaan keenya isa kana haala gaariidhaan wanni rakkoo qabu tiraate wiigichi garuu wiigicha shaggaa dura ilaalamuu qaba wiigumti roormaan wiigiin taane hojjetamuu qabu wiigicha laaluu qabdan isin wiigicha ibiddi tuqu inni intala yaayyaa wiigichi ibiddi tuqu achirratti kaartoon irrattu 100% dhibba jedha isa ibidda tuquu kan danda'u na wiigiin kamiyyu ibidda tuquu danda'u wiigicha nu ilaalleet wiigii maxarreet wiigiin ibiddi tuqu kanaafu wiigicha san laaltanii akkanatti hojjannaa sinin jedha akkanatti hojjannaa galatooma sinin jenna ijoolleen Oromiffaa dhageessu isinimmoo jecha kanaan dhaggeeffadha inni reen baay'ee gurni Amaariffaan hojjeta Oromiffaatti maknaa fi warra Oromiffaa dhaga'uwi isinin jedha akkanatti wiigiffa kana taqallalaa akkanatti ibiddaan taqallalamni wiigi senteetikidha kuni wiigi senteetikidha wiigi laaskitiidha jechuudha wiigi oriijinaalii miti wiigumti laaskitiidha akkatti ibiddaan taqallallaa wiigi muunuu irra maxaratu qabaanna akkanatti hojjetadhaadha baay'ee ni bareeda isin jenna Yeroo kana amma wiigii qalamii qabu fakkaata agarte isa kana wiigii qalamii qabu fakkaata wiigii qalamii dibame fakkaata garuu qalamii miti yaa itti makameeti baay'ee bareeda akkanatti isa kanaan ila kanaan hojjenna sinin jenna baay'ee ni bareeda akkanatti yaa taqallalama isa wannootiin wiigii oriijinaalii fakkaatee taqallalama